Modelli magaalaa Bishooftuu magaalota idil addunyaatti yoo bira qabnu magaalota akka Las Vegas, magaalota akka Singapore fi magaalota akka Barcelona wajjin wal fakkaata. Kun immoo modela MICE jedhama. MICE jechuun gabajee afaan Ingiliziitiin M'in miitingiidhaa fi I'in initiative akkasumas konfiraansii fi egzibiishinii garaagaraa keessatti adeemsisuuf magaalaa mijataa ta'uu isiiti. Kun akka ta'uuf immoo riizoortonni baay'inaan magaalaa kana keessatti argaman, hoteelonni magaalaa kana keessatti argaman, keessummoota iddoo garaagaraa walgahii garaagaraa mootummaatis ta'ee miti mootummaas ta'ee dhaabbattoota garaagaraatiin magaalaa kana keessatti adeemsifamaniif baay'ee gahumsa guddaa qabaachuu isiitiin magaalaan kun moodela kana keessa seentii. Itti dabalatee immoo hara torba magaalaa kana keessatti argamu ilaalchisee naannawa haraa haayikingii garaagaraa taasisu. Daawwattoonni biyya alaatis biyya keessatti yeroodhaa gara yerootti haroota torban naannawa kana jiran keessa deemanii waan abuuraniif kaka'umsa imalaatiif gaheen magaalaan kun taphattu xiqqaa miti. Itti dabalatee immoo humni qilleensa Itoophiyaa yeroo garaagaraatitti magaalaa kana keessatti egzibiishinii agarsiisa humna qilleensaa ni taasisa. Kan inni ol qabatee magaalaan kun modelli isii modela MICE magaalota gurguddaa internaashinaal ta'aniin wal bira qabatu. Finfinneetti dhiyoo ta'uun isii immoo namoonni bashannanaaf akkasii filatan yeroo gabaabaa keessatti gahanii akka deebi'aniif magaalaa baay'ee murteessituudha. Bishooftuutti argamna irra deebiidhaan. Waa'ee moggaasaa fi hundeeffama magaalaa Bishooftuu yoo kaasnu magaalaan Bishooftuu akkuma beekamu haraan marfamtee argamti. Hara torba of keessatti qabattee waan argamtuu fi bishaan baay'eetu magaalaa kana keessatti argama. Sababa kanaaf bishaan itti baay'achuu irraa akka bishaanoftuu jedhamtee moggaafamteetu himama. Hundeeffama isiitiin yoo wal qabatu immoo hundeeffamni magaalaa tanaa jalqaba jaarraa 20ffaa keessaa yeroo baaburri Itiyoo Jibuutii Finfinnee irraa kaasee hanga Jibuutiitti dalagamu naannawa magaalaa akka Adaamaatii fi magaalaa Bishooftuu biraan bahuu isaatti himama. Sababa kanaan immoo naannofni kun teessumni lafaa isaa miidhagaa ta'uun naannawa kanatti immoo lafti gabbataan qonnaaf mijatu naannawa kana jiraachuu fi harriin naannawa kana jiru bashannanaaf akkasumas jireenya ilma namaatiin hidhata qabaachuun isaa magaalaan kun magaalaa ta'ee akka gurmaahuuf sababa guddaa ta'ee jira. Hundaa'insa magaalaatiin wal qabatee sirni yeroo san ture magaalaan kun magaalaa ta'ee yeroo gurmaahutti maqaa Dabra Zayit jedhuun moggaasa akka kennee fi garuu hawaasni Oromoo saniin duratti naannawa kanaan bishaanoftuu jedhee waamaa waan tureef moggaasni maqaa magaalaa kanaa naannoo bara 1983tti yeroo Addawaayiin biyya kana qabatu gara maqaa Bishooftuu jedhu qabatee akka maqaa ganamaa magaalattiitti deebi'etu dubbatama. Ammallee bakki itti argamnu magaalaa Bishooftuuti nu wajjin tura. Haroota magaalaa Bishooftuu keessatti argaman muraasa isaanii tarreessuuf haroo Kiilolee, haroo Baabbogaayyaa, haroo Kurriftuu, haroo Bishooftuu, haroo Harsadiitii fi haroowwan biroo magaalaa kana keessatti argamu. Waliigala isaaniitiin haroo torba. Haroowwan kun kan uumaman volkaanik irrapshinii naannawa kanatti waggoota dheeraa dura uumameenii gama diinagdeetiin immoo magaalaan kun akkuma isiniin jedhe turizimiidhaan galii ijoo ka argattu yoo ta'u wantoonni akka maanufaaktcharingii, industirii, qonna naannawa magaalaatii fi agiroopiroosesingii garaagaraatiin magaalaa baay'ee beekamtuu Bishooftuun. Akkasumas magaalota Oromiyaa keessatti argaman akkasumas akka biyyaatiitti illee magaalaa saffisaa olaanaadhaan guddina irratti argamtu akkasumas uummanni illee rukkina guddaadhaan keessa jiraatan yoo xiqqaate uummata naannoo 300 hanga 400tti tilmaamamutu magaalaa kana keessa jiraata. Wantoota Bishooftuun ittiin beekamtu keessaa tokko feestivaala Irreechaati. Irreechaan feestivaala guddaa Afrikaa keessatti bifa aadaatiin kabajaman keessaa tokko yoo ta'u, Irreechaan waggaadhaa waggaatti galateeffannaa Oromoon waaqa isaatiif taasisu iddoo itti irreeffatamu geenee jirra. Bakki kun hara torban magaalaa Bishooftuu keessatti argaman keessaa tokko hora Harsadii jedhama. Haala kanaan dura baratamaan taaneen yeroo ammaa misoomee kaduraa caalii itti bareedee bakka kana arguu dandeenyeerra. Jijjiirama xixiqqaa irraa yoo kakaanu ta'e bakki kun kanaan dura asfaaltiin turre karaa cirrachaatiin gara horaatti gadi bu'ama. Wantoonni jijjiiraman baay'eetu jira. Haalataan naannawa kanattiin magariisa taasisanii ittiin kunuunsaa jiranillee baay'ee adda. Gara gadii deemnee immoo
horaa Harsadii bakka irreeffannaa Oromoo waliin ilaallaa amalee na duukaa bu'a. Haroota torban magaalaa Bishooftuu keessatti argaman keessaa horri Harsadii kan amma nu biratti argamnu kun hara bal'ina guddaa qaba akkasumas ayyaana guddicha Oromoo Irreechaan itti kabajamu. Bal'inni isaatis guddaadha akkasumas boca lakkoofsa 8 qaba. Harri kun haroota magaalaa kana keessatti argaman keessaa filatamee misooma koriidariitiin hara misoomee jiru. Naannawa haraa all jechuudha guutuun guututti daandii kana fakkaatuun marfamee argama. Irra deemnee fixuudhaaf yoo xiqqaate naannoo sa'aatii tokko caala nu fudhachuu danda'a. Kanaafuu guutuun guutuutti irra naannawaan hin dandeenyeef xiqqoo isaa keessaa isinitti agarsiisna. Saba garaa galaanaa Oromoo lammii kiyyaa kottu irreecha baanaa. Bakkoota irreechi malkaa itti irreeffatamu keessaa hora Harsadiin tokko. Sababbiin bakki kun itti irreeffatamuuf naannofni Bishooftuu kun gara bahaatitti waan aanuuf birraan dursee ka galu yookiin immoo gannarraa gara birraatitti dursee naannawa Jugaleessa Oromiyaa keessaa birraa kasimatu naannawa Bishooftuu kana naannoo gaara Cuqqaallaatii fi naannawa dudduuba Bishooftuu jiraniin jechuudha. Irreechaan wal qabatee immoo madaan yoomuu saba keenya irraa hin kaane. Irreecha kanaan dura iddoo kanatti kabajamu irratti yeroo mootummaa gabroonfataa wayyaanee turetti lammiileen Oromoo dhibbootaan lakkaa'aman naannawa kanatti lubbuun isaanii baduu isaati. Yeroon sun Oromoodhaaf baay'ee ulfaataa ture akkasumas uummata irreechaaf bakka kanatti galateeffannaaf bakka kanatti wal gahee lubbuu isaanii gaaga'uu danda'eera. Naannoonni kun qilee ta'uu isaatiin akkasumas teessumni isaa mijataa ta'uu dhabuu isaatiin lubbuun nama hedduu bakka kanatti baduu danda'eera. Amma immoo haala argitan kanaan midhaagee daandiin itti godhamee namoonni irreeffachuuf yeroo gara kanatti dhufan haala baay'ee rakkisaan taaneen arguun kun waan fooyyee qabu tokko ija kaameraa keenyaan isinitti agarsiisuuf bakka kanatti argamne. Amma immoo mee yoo ka danda'amu ta'e yabala yaabbannaa yoo hin taane immoo ija kaameraa keenyaan naannawaa qarqara haraa kana deemee isinitti agarsiisaa. Ammallee turtii keessan OROMIA11 wajjin taasisaa. Magaalaan Bishooftuu misooma riizoortiiwwanii fi hoteelota qarqara haraatiin beekamti. Magaalaa kanatti bal'inaan investimentii irratti hojjetamaa jiru keessaallee tokko jechuu hoteelewwan istaandaardii isaanii eeggatan akkasumas riizoortota istaandaardii isaanii eeggatanii namoonni itti bashannanuuf gara kana dhufan hedduutu jira. Bakki ammatti argamu kun immoo akkuma jalqaba isinitti himee hora Harsadiiti. Hora Harsadii kanarratti immoo misooma koriidariitiin naannawa anammas jiru kanarraa kaasee haga yoo xiqqaate meetira 500 initiatiiviidhaan namoonni akka dhufanii irratti invest taasisan gochuudhaan wantoota akka faastii fuudii, kaafteeriyaa fi kanneen kana fakkaatan asirratti misoomee argama. Magaalaan kun torbaaniin namoonni wiikindii irratti immoo yookiin immoo torbaanota irratti magaalaa itti bashannanuuf gara kana dhufanii. Kanaaf filatamtuu akka taatu ka taasisu immoo magaalaa Adaamaatii fi magaalaa Finfinnee jidduutti argamuun isii qilleensi isii qilleensa jiddu galeessa. Akka Finfinneettis teessumni lafaa isii ol ka'ee qilleensa qorraan qabu akka magaalota Riifti Vaalii keessa yookiin immoo sulula Qiinxamaa keessa jiranitti immoo teessumni lafa isaa gadi bu'ee qilleensa isaa ho'aa waan hin taasifne magaalli kun qilleensa madaalawaa qabbanaa'aa qaba. Kanaaf namoonni bashannanaaf gara magaalaa kanaan dhufu har'a hora Harsadiitti argamnee Bishooftuun
gama koridariitiin keessattuu iddoo Oromoon itti irreeffatu kanatti misoomni maal akka fakkaatu koridariin maal akka fakkaatu isin biraan gahuuf yaalii taasisnee jirra. Imaltuu biraatiin walitti deebinaa har'aaf sagantaa isin biraan gahuuf turree bifa kana fakkaatuun xumurreerra nama torbaanii nu haa taasisu nagaatti naa tura.